ቢያንስ እርዱኝ በእናታችሁ ታስገባኝ ነው በእግዚአብሔር እርዱኝ በቃ እኔ ምንም ማለት አልቻልኩም ምንም ማውራትም አልችልም ደሞዜን አልከፍልም ብላ ነው መጀመሪያም የሁለት ወር ደሞዝ ነበር ቁርጣ የነበረችው ከዛ አሁን ደግሞ ይሄን ደሞዝ አልሰጥም ብላኝ ከልክላለች ከዛ ደሞዜን ስጭኝ ደሞዜን አልሰጠችም ብዬ ቢሮ ሲደውል ቢሮቹ ደግሞ Egaa obboleetti keenya kana akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuuf baay'ee takka garaa nama nyaatti. Egaa madaa'uun ishee baay'ee amtuu akka taate qaata kan dubbattee jirtu. Ingidihi osoo biyyattiin si galchanaan jetti damoosa kiyyaan waggaa tokkoon biraa qabaa. Na qaqqabaa dafaatii biyyatti una galchite immoo damoosa kiyyaallee na dhoowwatti barri natti cuftee jirti jettee ingidihi waan akkana kana dhugaa dubbachuuf carraan keenya kun baay'ee ulfaataadha. Akkuma argaa jirtanii sinin jechuu barbaadetanii mucayyoon tun dhugaa dubbachuuf baay'ee takka baay'ee garaa nama nyaatti sinin jechuun jaaladha. Gadi waaqayyoo kan egaa obboleettii keenya kana baay'ee rakkattee kan jirtudha akkuma argaa jirtanii. Egaa obboleewwan keenya baay'een isaanii akkanatti mana madaamii keessatti dabadamama maal jechaa kan jiraatan akkasumas immoo aarirraan kan lubbuu ofii tiree dabarsan ijoollee baay'ee takai yeroo ammaa kanatti akkuma dhageessan akkuma argitanii namoota hedduudha kan damoosa dhoowwatanii waa baay'eetu jira kaa ingidihi siqaayee kana keessa darbanii waa hedduu keessa darbanii immoo ijoolleen tokko tokko aarii kanarraanii obsa barbaachisaa waan namni hunduu obsa barbaachisaa kin lubbuu ofiitis immoo biyya ormaa keessatti dabarsuu gaarii miti. Mucayyoon kun kaayee ingidihi damoosa na dhoowwatte damoosa kiyyanaaf hin kenne gara biyyaatti si galchanan jettee na galchiti jettee akkuma argitan akkuma dhageessan bu'aatii jirti ingidihi Saawud Arabiyaa keessa kan jirtudha. So akkasii ijoollee baay'eedhaan akkasitti galanii akkasitti galchaa jiranii jechuudha. Maaliif osoo damoosa hin kenniif kan fuudhaniituma manaa ba'anii garuma biyyaatti galanii of arganitu illeetu jira. Dhugaa dubbachuuf yeroon gallee anitu waan ani ija kiyyaan argeedha. Ijoollee kun ijoollee lamaadha Saawud Arabiyaa keessaa uniformii raasuu uniformaa ofirraa hin baasne jechuudha. Akkuma isheen takkafaan kushiinaa qulqulleessaa jiran jettee kushiinaa osoo qulqulleessaa jiru kottuu suuqii deemnaan jettee daashin tikkeetti naa kuttee jettee tikkeetti fi uffatuma biyyaa fudhatte shaantuma biyyaa fidattee dhuftellee fudhanne paaspoortii ishii qofaadha kan kennitee fi gaggeessite jechuudha. Osoo maawaa tokko hin kenniniif odoo qarshii takka hin kenniniif gaggeessitee siniin jedha. Micatti sun boochee baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf miila darbes dubbadhiitan ture. Ijoolleen akkanaa kun immoo maal gochuu qabu mooffamoo osoo hin taane of eeggannoo gochuu qabu tokkoon isaanii jechuudha. Erga hin taane fi ilaalanii nama san yookiin immoo nama san laaltanii akka dura jalqaba dhaqxaniin maal gochuu qabdu biirootti nu deebisaa yookiin immoo jettanii bilbila fudhachuu qabdu. Amma yeroo ammaa kanatti bilbila dhabuun hin danda'amu. Bilbila namni kamiyyuu bilbila harkaa dhabe taanaan dhugaa dubbachuuf namoota bilbila hin qabnedha kanatti itti eenyu jechaa ture jira. Maaliif namoota hiriyoota keessatti irree bilbilattanii jalaa ba'uu dandeessu. Namoota akkana bilbila irraa fuudhuugin haa ta'u malee gara adda addaatiin lookeeshinii walii erguudhaan hiriyoota keessan akkasuma obboleewwan keessan namoota wal beektaniin akkasitti jalaa ba'uu ni dandeessu sinin jechuun jaalladha. Anna akkasii baay'ee garaa nama nyaatti kaa dhugaa dubbachuuf waggaa tokko dhiisatoo kan ji'a tokkootuyyuu baay'ee nama gubaa akka aggabaabii xaaranii halkanii guyyaa hirriba dhabanii dhabuu caala wanti nama gaddisiisu yookiin immoo akkanatti akka sammuu nama godhaa jiru. Dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee ijoolleen keenya maaliif sammuun isaanii akkanatti azuuraa yookiin immoo sammuu isaanii dhabu kanarraan haaruma kanarraan jechuudha. Damoosa dhoowwachuudhaan kan waggaa tokko ani waan hin jedhu keessaa namoota akkana barumsa isiniif haa ta'u qarshii keessan ji'an dabarsina ji'a tokkicha ishii siinii kennuu diddesan biraa deemuudha malee dhugaa dubbachuuf teessanii eeggachuu miti. Ji'a tokkicha hin ta'u waggaa tokko dhiisatu ji'a tokko jiini tokko sanuyyuu damoosa keessan irratti hojii keessan irratti koratii erga kennisanii damoosa keessan irra akkasumatti isiniif
eeggannoodhaan seera waan ta'eef seeradha kan baase. Kanaaf wanti nama akkas nama antini jedhu hin jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu damuusa keessan seera fudhattanii hojii keessan irra yoo seeraan hojjettanii kana gaafachuudhaaf irree mirga qabdu. Maaliif ani yeroo baay'ee baqa an waggaa tokko na dhoowwattee kan waggaa lamaan na dhoowwattee an jamii kan na dhoowwattee jechuudha. Jijjiiraan damuusa keessan jijjiiraan harkatti irraa fudhachuu. Maaliif ani kinu yeroo kanatti tasarree nama galchan an waggaa tokko qaba jettee miciyyoon tun dhageessanoo ta'e an waggaa tokko dhiisatu an ji'a tokko iyyuu natsaa hojjechuun kan hundi gubattee halkanii guyyaa osoo hirriba hin qabne si eenyuun jedhan yaa huni beektu araboo biyya ijoolleen mana madaabiin jirtan hundumti keessan ni beektu haala hojii isaanii hirriba sirraffisanii akkasii nyaatallee akkasii nyaata dhoowwatanii maal jedhanii ija namaa ilaalanii waggaa tokko hojjechuun baay'ee ulfaata damuusa malee jechuudha haala gabaabee malee kanaaf waan akkana kanarratti sirriitti of eeggannoo gochuu qabdu. Damuusa keessan irratti waan hunda caalaa damuusa keessan yeroo irraa fudhachuu. Irraa fudhattanii gara of biras teechisuu osoo hin taane amma fakkeenyaaf namoonni tokko tokko birri anuma birruma sinii kennan saniyyuu deebi'anii kan sinitti naafanii jira. Birriin harka keessanitti gaafa baay'atu deebi'anii kan sinitti naafantu jira jechuudha. Mucayyoon Joordaanitti dhiyoo kana duute sun balaa sababa maaliitiif kan duute sababa qarshiitiif jechuudha. Sababa qarshiishiin of maatiin illee maatiin itti ergitee jalaa nyaati jedhan hiriyaan ishii itti ergitee jalaa balleessi jedhan kanumarra jettee kan waggaa tokko immoo maal of harkaa qabdi jedhan isheen illee jechuudha. Ilaalaa kan waggaa tokko san keessa qarshii baay'ina isaa qarshii in ergituu isaa ishii arganii waan ta'e kennanii fi mucayyoo sun shintibeet seentee achumatti shintibeet keessatti haftee jedhan ilaala. Kanaaf qarshii keessallee asitti irree qusachuu dhiisuu ani qarshii keessan konkumayyuu baqa asitti illee qusatina isaan bira irree nuuf kaawwatina jechuudha. Kajee tokko baay'ate baqa kajee tokko akkasii waan baay'ee nama gaddisiisudha dhugaa dubbachuuf qarshii waggaa tokko jechuun baay'ee ulfaata. Qarshii keessan seeraan fudhadhaa. Agabaabii malee ani ama fakkeenyaaf namni tokko ji'a tokko waggaa tokko dhiisatu indoo ji'a lamaayyuu damuusaa in ergatu gaafa ta'e amma nama ajaa'anaqan gin dhugaa dubbachuuf addisumayyuu ta'e jechuudha. Addisumayyuu ta'e ka ji'a tokko ama fakkeenyaaf dhaqee ji'a tokko sanitti ija kiyya guutee naa kennaa jechuu ni qabe jechuudha. Afaan yoo beeku gin naa kennaa qarshii kiyya jechuu ni qabe. Kanaaf yeroo sana hin barsiistan ta'e gizee addisii dhuftasaniin sodaatanii ji'uma jaatti siniif darba ta'e isaan akkasumatti baranii waan tokko sin baran taanan haaluma hojiitiyyuu sin baran taanan akkasumatti sin ajajuu barbaadu jechuudha. Duruma gaafatti seentan barsiifachuu qabdu haala keessan hundumaayyuu jechuudha. Amala keessan haala ittiin hojii keessanii yeroo san isin barsiisuu qabdu isaanumayyuu jechuudha. Baga kan malee biyya ormaa tooftaadhaan bulu malee akkanatti gowwoomanii dhugaa dubbachuuf yoo xankaar jette malee biyya ormaa keessaa bahuu hin dandeessu. Xankaaraa taate of jabeessitee biyya ormaa keessaa baatamillee bobba'aa gaddaa namni akkanaa biyya ormaatti tafaa jechuudha akkuma argaa jirtan. Garuu xankaaraa taate waaqayyo kadhachaa hojii keetii irratti waan hundumaa irratti xankaaraa taate argamuu qabda. Mul'achuu qabda waan tokko irratti jechuudha. Malee sodaachaan hin taatu sodaachaa akkasumas waan sodaatte isaan immoo hin sodaatti jedhu baqa qarshiin keetillee hin jiru akkanumatti natsaa hojjettaa waa baay'ee jira jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadetan guutumaan guututti ijoolleen biyya arbaa jirtan hundumti keessanuu waan kanarraa of eeggannoo godhaa. Addisii taatanii maal taatanii qarshii keessan yeroodhaan ji'aan fudhachuu wanti kanaafiyyuu goobasii ta'a waan kamirrattuyyuu ta'e hojii keessan irratti ta'e harkaan laatinaa jechuu barbaadetan. Amma kuni isheen madaamna walolte qarshii ishiin kenninee fi
yeroo sana malatti tolteetoo hanga qarshiin keessii kennamutti immoo tasgabbaa'uu qabdaa jechuudha. Waan akkasiiti isiniin jechuu barbaada obboloota kiyya. Aariidhaan hin ta'u wanti hunduyyuu obsaan waa hundumaayyuu kan raawwatudha waan ta'eef obsitanii hanga qarshii keessan fudhattanii isin erganitti wajjumaan tasgabbaa'u. Ishiin akkanas si godha jette isinitti fakkaatin jechuudha. Na turtii